Sena gara jannee dhalootaaf fayyana wirtuu raabsaa ilmii daran diriirsina man barumsa ilmii maylisa guddifna ifaa diintinii keef jarree bareechina majlisa daarul uluum yaa ifaa biyyayyuu hundi isaaf barsiisan sheekha keenya hayyuu yaa bara ilmii yaa Sheekh Jaafar Haaji Sini fanu ife ol qabanne faaji Sena gara jannee dhalootaaf fayyana wirtuu raabsaa ilmii daran diriirsina man barumsa ilmii maylisa guddifna ifaa diintinii keef jarree bareechina majlisa daarul uluum yaa ifaa biyyayyuu hundi isaaf barsiisan sheekha keenya hayyuu yaa bara ilmii yaa Sheekh Jaafar Haaji Sini fanu ife ol qabanne faaji Ulamaa'i jechuun dhaaltuu ambiyaati isaantu oomishee hunda beektotaati sadarkaan isaanii darajaan olaatti dukkanti wallaala isaaniin nu ifti arra qadri isaanii dagannee dhugatti waan hin taane jala fiina walii gadi qilleensuma deemuun nun deema fuudheeti halkaan ilmi diinii akkam keessa jirti jannee hommaa takka wal gaafanne nuti aki keessa jirru natti taate raajii yaa bahara ilmii yaa Sheekh Jaafar Haaji Sini fanu ife ol qabanne faaji Ya Rabbi waan baay'ee ati nu tarjumte dhaltoota ambiyaa ulamaa nu latte Sheekh Jaafar Haajiiti biiftuu nasiin baate ifaatinni kirraa addunyaaf qabsiifte dhaloota dukkana horre nurra sayte yaa Sheekh Jaafar Haaji waan ati nuuf taate diinu dhalchisuudhaaf waa baay'ee waadamte baaba kooya gaarii hindagannu tante rabbina khafaluhu jannatan jazate hafte sheekha damtuula guddisa saaniitihi yaa bara ilmi yaa Sheekh Jaafar Haaji Sini fanu ife ol qabanne faaji Sena gara jannee dhalootaaf fayyana wirtuu raabsaa ilmii daran diriirsina man barumsa ilmii maylisa guddifna ifaa diintinii keef jarree bareechina majlisa daarul uluum yaa ifaa biyyayyuu hundi isaaf barsiisan sheekha keenya hayyuu yaa bara ilmii yaa Sheekh Jaafar Haaji Sini fanu ife ol qabanne faaji yaa bahara ilmii yaa madda beekumsaa cahayatiyya gaarii ati naaf gaaddisa si wallaala baane sheekha koo gameessa yaa ifaa dukkana barsiisa hawaasa khaniin dukkanarra hamba'een kee majlisa waa'ee kee dubbachuuf jecha na hanqisa majlisa sheekha koo ati naaf badhaasa si keeysaan argadha quraana fadiisa hurufarra kaasee siitu na barsiisa galata kee awwaa himeen fiixuati yaa bara ilmi yaa Sheekh Jaafar Haaji Sini fanu ife ol qabanne faaji ilmiin diin islaamaa hawwin taatu nuuma nabdaga yaa hundi hawaasni muslimaa manni barumsa diin majlisni islaamaa hadiyyoodha wallaahi hundi yeroo ammaa melala namayyuu rafne akka hamaa yaa ummata keenya dhugaan sitti himaa bakkayyuu deeggarsa keetitti haajamaa haadagaagu halkaan ilmi diin islaamaa khotta waliin taane utubna hundumaa yoos jireenyi keenya tolte wal qixxaatti yaa bara ilmi yaa Sheekh Jaafar Haaji Sini fanu ife ol qabanne faaji Sena gara jannee dhalootaaf fayyana wirtuu raabsaa ilmii daran diriirsina man barumsa ilmii maylisa guddifna ifaa diintinii keef jarree bareechina majlisa daarul uluum yaa ifaa biyyayyuu hundi isaaf barsiisan sheekha keenya hayyuu
يا بار علمي يا شيخ جعفر حاجي سيني فانو إفي والكبن فاجي مجلسني شيخ جعفر نوتنو بفادا نما هبتتي وعينسا جبادا يا وريتني كي خانتكا قدارا خوتامي مجلسا ولينغا دابدا بكا جرتانيتي هندي ججبادا جبيسانا فكا مجلسا الميدا أسيرا إيغالا باركولين جيرورا خوتارا بردا جيروتين تولفدا ربنا بايزو مجلسا الميدا إفان دين دامو أسو جيرونوتي يا بهر علمي يا شيخ جعفر حاجي سيني فانو إفي والكبن فاجي علماء قبنيا خانون دا وليدي إسانتو علمي دانو إبسكنتي دكانتي واللالا إسان دبمتي أسوم جيراني معمولان نوتي مجلسني علمي تسراب سبيكم ساتي hanga qabnun beeynu waa mul'atu nutti qabeenya kee tokko hanga harkaa qabdutti qadriinsaan beekamtu hanga dhabdutitti osoo hin dhabne dura jabeeffatan fitti malee jabeeffachuun eega dhabde miti malee jabeeffachuun eega dhabde miti yaa bara ilmii yaa Sheikh Ja'far Haaji siini fannu ifee ol qobonne faaji seena gaarii hojjennee dhalootaaf fayyadna wiirtuu raabsa ilmii daran diriirsina man barumsa ilmii majlisa guddifna ifaatiitti ni keef jaarree bareechina majlisa daarul uluum yaa ifaa biyyayyuu hunda isaaf barsiisan sheekha keenya hayyuu yaa bara ilmii yaa Sheikh Ja'far Haaji siini fannu ifee ol qabanne faaji seena gaarii hojjennee dhalootaaf fayyadna wiirtuu raabsa ilmii daran diriirsina man barumsa ilmii majlisa guddifna ifaatiitti ni keef jaarree bareechina majlisa daarul uluum yaa ifaa biyyayyuu hunda isaaf barsiisan sheekha keenya hayyuu yaa bara ilmii yaa Sheikh Ja'far Haaji siini fannu ifee ol qabanne faaji